kan eebbifamee dhufa ta'u akkasuma faarfattoota mana kiristaanaa Faayisaa Addunyaa Waashingten DC faarsaa ergamootaa Waaqayyoo sana dhageessisuun faarsaa ergamootaa sana dhageessisuun hunduma keenya Waaqayyoo gooftaanii faarsaa ergamootaa qulqulloota kan raajotaa kan simate kan keenya sittin tuffatiin nuufaa simatu. Ayaan egaa kallattiin maanammaa gara barumsa guyyaa har'aatti ceenaa kan nu barsiisu Waaqayyoodha. Ijoolleen yoo jiraatanii gara kutaa keessanii dhaqaa. Warri walii gadi fiiddanis dhaabbadhaa iddoo tokko taa'aa jechuudha. Warri maatii gara tokkotti qasaasanii qaban godhaani. Kana taasisuudhaan barumsa wangeelaa guyyaa har'aa kan nu barsiisu Waaqayyoo irra bulee abbaa keenya Lubaa Saamu'eelidha. Isaanii barumsa isaan ittiin dubbatan anaaf isin immoo laphee taa'ee dhaggeeffatee firii 30, firii 60, firii 100 godhee dhaaltuu mootummaa isaatii ta'e Waaqayyo nu haa taasisu. Amma kallattiidhumaan amma gara abbaa keenya ta'uu danda'u. Maqaa Abbaa kan Ilmaa kan Hafuura Qulqulluu sadan Waaqa tokkoo Ameen. Maatiiwwan Waaqayyoon kan jaallattanu innis kan isin jaallatu sanbata guddaa barii kanaan gara mana Waaqayyootti kan dhuftanii kallattii miidiyaa hawaasaatiinis sagantaa kana kan hordoftanu nagaa Waaqayyoo isinii haa baay'atu. Akkam bultanii? Akkam jirtu? Akkam yoo nageessan? Lafa kaleessa turreerraa halkan fidee nu boqochiisee nama haaraa taanee guyyaa haaraa akka arginu kan nu taasisee bara baraan ji'ootaan torbaniin guyyaa guyyaadhaan saatiidhaan jijjiiree kan nu jiraachisu uumaan keenya yeroo duba kan ture yeroo dabarsees kan jiraatu kan isa fakkaatu kan hin jirre galanni isaaf haa ta'u. Egaa guyyaa har'aa wangeela Yohaannis boqonnaa 4 irratti lakkoofsa 1 jalqabee waa'ee barreeffamee jiru qiddaasii irratti dhageenyee jirraa. Mee isa kana immoo amma Waaqayyo nu ibsetti yeroo keenyaa wajjin Waaqayyo sarraa waan akka hubannu barbaadu nu hubachiisu ilaalla. Ani ayyaana isaa ittiin haasa'uu danda'u ayyaana qulqulluu Phexros duuka bu'oota isaatiif kennee lallabaa al tokkootiin namoota 3,000 kiristaanaatti dabalee bu'uura kiristaanaa mana kiristaanaatti taasise sana ayyaana isaa akkanaa kennu. Isinis immoo akka Liidiyaa gurri keessan banamee eega dhageessanii booddee Waaqayyoof ajajamtanii maal goonuu jettanii waan gaarii hojjettanii mootummaa Waaqayyoo kan dhaaltanu ayyaana isaa firee 30, 60, 100 kan ittiin buufattanu akka isinii ta'u Waaqayyo ayyaana isaa hunda keenyarra haa bulchu. Egaa guyyaa har'aa mata dureen keenya bishaan jireenyaa jedha. Bishaan jireenyaa. Inni kun wangeela Yohaannis boqonnaa 4 lakkoofsa 14 irratti akkasumas mul'ata Yohaannis boqonnaa 22 lakkoofsa 17 irratti arganna jechuudha. Bishaan jireenyaa seenaan inni kun wangeela Yohaannis irratti kan barreeffamee jiru gooftaa keenya Yesuus Kiristoos yogguu lafa kanarra ture deddeebi'ee barsiisaa ala ture sana namoonni adda addaa gooftaa Yesuus Kiristoos bakka inni jiru dhufanii hojii harkasaa barsiisuu jechoota isaarraa fudhatanii baratu turan. Guyyaa har'aa kana kan wangeela Yohaannis boqonnaa 4 irratti dubbisnu kun dubartittii biyya Samaariyaa jedhamu jiraattu tokkotu ture. Dubartittiin kun
Qeesaanii keessaa akka bishaan amma kichinii keenya keessaa baazruumii keessa bishaan yaa'u kana bara sana bishaanii yaa'u ture. Traditionally yookaan immoo akka qe'ee biyya keenyaa beennu boolla keessaa qoffaramee bishaan achitti kuusamee achi keessaa dhufanii waraabanii ofii isaaniitis dhuguu sa'oota isaanii horii isaaniis obaasuu turan. Gooftaan keenya Iyesuus Kiristoos barattoonni maqaa Gooftaa Iyesuus Kiristoosiin baratan qulqulluu Yohaannisis kan qalbii isaanii akka jijjiirratanu taasisee badii duraanii dhiisanii Waaqayyo duukaa deemuudhaaf ajaja Waaqayyootiin oolanii buluudhaaf jarri barbaadan baay'achaa cuubamaa ala dhufanu. Jarri Fariisotaa kana dhaga'ani. Jarri kun duuka bu'oota baay'ifachaa jiru. Dhibba nutuu jennee eegnu jarri barattooti isaanii baay'achaa jira. Kanaafuu maalluu wayya jedhaniitu Yohaannis immoo sirriidhumatti itti himaa ture inni cuuphaan. Yohaannis inni Gooftaa keenya Yesuus Kiristoos cuube jara aangoo qabanutti ala dubbatu hin sodaatu. Waan aangoo isaanii sana yaadee hin sodaatu. Jara Fariisotaa sanatti ala dubbatu waan sodaatu. Bira qabeesitti muun beeku. Adduma isaaniitti dhoosa waanuma qabu. Seera ooriitiitu kana fakkaataa ture. Seera ooriitii keessatti namoonni ala cubbuu hojjetanu adda isaanii qaama isaaniitti cubbuun hin mul'ataa ture. Amma gara Yesuus Kiristoos dhaloota Yesuus Kiristoos booda bara araaraa bara dhiifamaa gatii ta'eef namni cubbuu hojjetes namni cubbuu hojjennes qaamaan akkanumatti argitanii waa dubbachuu hin dandeessanu. Ati cubbamaadha ati qulqulluudha namaan jechuu hin dandeessanu. Gatii kanaa madaalliin ittiin cubbuu hojjeteef cubbuun hojjennee miizanni isaa madaalliin isaa nama bira hin jiru. Eenyu bira jira? Waaqa harka jira. Gatii kanaatiif namoonni akka abdiin kunne namoonni an cubbamaadha jedhanii waaqarraa akka hin fagaanne namoonni mana Waaqayyoo keessa jiraatan immoo akka Fariisotaa sanaa nutu seera Musees beekaa, nutu kitaaba dubbisee, nutu seera beekaa, nuti waan raajoonni dubbatan isoo beekaa, jarri kaanumaan beektu maal abbaa ishee fiddi maal gooti jedhaniitu akka barbaadan harka isaanii diriirfatanii taa'anii jara kaan irratti murteessuu turanii. Ala murteessanu nutu beeka jedhanii gatii murteessanuuf isa hiyyeessaa isan baranne isa waan beekneef waa tokko naasuullee hin qabanuu turani. Kanaaf qulqulluu Yohaannis gaafa cuubuu jalqabee ijoollee isaanii dhaanii ala dhufanuu yaa ijoollee marrataa akkamitti badii dhufurraa fayyuudhaaf dhageessanii laphii keessan kana fudhatee fayyuudhaaf gara kana cuubamuudhaaf dhuftanii ittiin jedha. Dhufuu keessaniif malattanii jirtanii utuu dhufuu dhabaattanii silaa muramtaniitu akka mukni goge mukni firee hin qabne murameetu abiddatti darbatama. Isinis firee hafuura Waaqayyoo gatii hin qabneef kutamtaniitu lubbuu keessaniin abiddatti darbatamuu turtanii. Garuu immoo kanarraa qalbii jijjiirrannaa sana lallabe dhageessanii dhuftanii kottaa gaa'ega dhuftanii bishaaniin inni isin hin cuuba. Inni ana booddee dhufu inni na dura ture inni ana dabarsees jiraachuu danda'u inni hafuura qulqulluudhaa fi abiddaan isin cuubaatti jedhe. Ayyaana Waaqayyooti. Egaa isa kana gaafa dubbatu kakuu moofaa keessatti bishaan waan baay'ee of keessaa qaba. Jireenyi waan baay'ee akka of keessaa qabu. Seenaa bishaanii kana kaasnee ala ilaallu jireenyi bishaaniin ta'ee jira, badiinis bishaaniin ta'ee jira. Keessumaa immoo kakuu haaraa kana keessatti immoo cuubamuun dhumtiyyuu bishaaniin cuubanna. Maqaa Abbaa Ilmaa Hafuura Qulqulluu jennee bishaaniin cuubamneetu ijoollee Waaqayyoo taanee dhaaltuu mootummaasaa taanaa jechuudha. Waaqaaf galanni haa ta'u. Qorichis bishaaniin dhufee jira, fayyinni bishaaniin dhufee jira. Akka immoo bara Nooh sana immoo badiinis immoo bishaaniin ta'ee jira jechuudha. Egaa bishaan foormii adda addaatiin gatii argamuuf addunyaa kanarratti hiikni bishaanii baay'ee adda adda jechuudha. Baay'ee cimaadha.
drop of water is alive jedhu bishaan cobduun bishaanii jireenyaa jedhanii makina DMV kana yoo argitan al tokko jirri bishaan irra hojjetan yoo argitanii bishaan balleessurraa qusadhaa namaan jedhu bishaan itti cobduu tokko agarsiisaa iyyuu water is life jedhaniitu haasa'u jechuudha barreeffatanii deemuu jechuudha. Egaa maalitti dhufnaa ala jennu bishaan ala barbaaddanu gadi yaasuu dandeessanii ala barbaaddanu immoo qorrisiistaniitu akka dhagaa cimsisiistaniitu baradoo gootaniitu kaa'uu dandeessanii ala barbaaddanu immoo bishaanichuma sana immoo abiddatti gadhiistaniitu akka inni immoo maal jedhama abidda gaafa itti baay'atee bishaan evaapor godhu maal jedhama maal jettuun qilleensumarraa isa oolu jechuudha maal jedhama orka bishaan evaapor ala ta'u moo alanni dhibbarra ga'ee tempereecharii isaa zeeroorraa ala ta'u hin qabbanaa miti dhagaa ta'a qoriin qorra jechuudha ala immoo ooyee danfee jedhu bishaan immoo maal ta'a evaporate isa jennu maal ta'aadha urkaa tole walii gallee ragaa urkaa haasa jedhu sanaan maaliif amma yeroo ammaa keessumaa biyyi keenya akka gaanfa Afrikaatti Itoophiyaan bishaan guddaa qabdi keessumaa amma laga mormor yookaan laga Abbaay kana hidhuun keessumaa jara Middle East raasee kan jiru kanan argina maaliif bakka inni irratti hidhamee jiru lafa inni irra ciisee jiru kana ala argitanu asii gadi kiiloomeetira yookaan meetira meeqa lagna Abbaay amma kan hidhamee jiru laga mormor amma mi jedhama deebziin isaa asii gadi yookaan bal'inni isaa immoo lafanni inni qabee jiru bal'inni isaa ammam ta'a rakkinni jara Misraa wajjiniin jarri Misraa dheebochuu keenyaa du'uu keenyaa bishaan nu jalaa hidhame jedhanu bishaan achitti kuusame sun callumedhee yaa'u sun ala kuusamu enerjii uumee egaa ibsaatti jijjiiramee inni ummanni dukkana keessa jiru ibsaa argatee inni kaleessa qoraaniin baala kana yookaan dhoqqee isaa kana fa'aa aarsaniitti mana keessatti itti fayyadamanii iji isaanii dafee badaa ture namoonni baay'een iji jaamaa ture aara qoraaniitiin jechuudha haadholiin keenya baay'eetti rakkatu turan amma gara elektirikiitti gaafa enerjiitti deemu bishaanumti suni gara enerjiitti deemee achi immoo ibsaa ta'ee biyya keenya tajaajilaa jechuudha fagoo dhaquu hin dandeenyu waa'ee bishaaniitiif gara Middle East immoo alanannu beenzila qaban beenzila malee bishaan hin qaban bishaan sanaan immoo midhaan biqilfachuu hin danda'an bishaan immoo midhaan biqilchuu danda'a namni dheebota isa dhuga isaan qulqullaa ilaala bishaan waan baay'ee qaba jireenya gatii ta'eedhaaf jechuudha gatii kanaaf beenzila isaanii doolaaraan binnee bishaan keenya tolatti kenninaaf jechuudha isa kana gaafa ta'u amma yoomiitti Abbaay jedhaniitti sirbuu wanta kana himeetuma biyya keessatti hojiirra oolchina jedhamee hidhame amma gaa jireenya gatii ta'eef namoonni bishaan jalaa hidhamee inni bishaan hidhee akkanaan wal eeggata jechuudha halkanii guyyaa jireenya gatii ta'eef amma bishaan inni dhugnu kun baay'ee gatiitti kennine hin beeku ina bishaan inuma coobaa inuma yaa'aa hin dhugnaa hin arganna ala barbaannee waa tokko nutti mul'atu namni nyaata malee torban tokko turuu hin danda'a jedhama bishaan malee garuu guyyaa lama caalaa turuu hin danda'amu dehydrated ta'a namni bishaan nannasaa keessaa hin dhumaa bishaan nannasaa keessaa ala dhumu immoo keessa isaa dhiigni isaa isaan hojjetaa sammuun keenyas isaan hojjetaa onneen keenya isaan hojjetti bishaan malee wanti hojjetamu hin jiru jechuudha ilaala kanaaf jara keenya amma gaa waa'ee jireenya bishaan jireenyaa kanan iyyuu asirratti wangeelli maal jedhaa isiniin jechuufan jedha gara sanatti dhuufan iyyuu dursee waa'ee bishaanii akka laallu isin taasise gooftaa keenya Yesuus Kiristoos dubartii Samaariyaa kanaa wajjin haasa'uu jalqabe seenaa see dubbiftanii argachuu dandeessu wangeela Yohaannis boqonnaa 4 lakkoofsa 1 jalqabdanii jechuudha gooftaan keenya Yihuudaa dhiisee gara Galiilaatti yommuu deemu gara Galiilaa utuu deemaa jiru Samaariyaan darbuun dirqama isaa ture karaa Samaariyaa keessa darbaa ture gatii kanaaf Samaariyaatti bakka Yaaqoob ijoollee isaa Yoosefiidhaaf lafanni dachee gadi qotee bishaan itti
buuse sanatti ga'uun dirqama ture jechuudha. Achi boolla Yaaqoob sana bukkee gooftaan keenya Yesuus Kiristoos karaarra deemuudhaan kan ka'e qaamni isaa dadhabnaan boqochuudhaaf gad taa'ee jedha. Yeroon isaa immoo guyyaa saafaa ture, gara sa'aatii 6 ta'a. Guyyaa saafaa. Kanaafuu dubartittiin tokko Samaariyaadhaa kaatee uurosee qabattee kan ittiin bishaan ittiin waraabbattu sana qabatteetu gara sana dhufte. Duuka bu'oonni yookaan barattoonni gooftaa keenya Yesuus Kiristoos immoo gara magaalaatti dhaqanii nyaata bitachuudhaaf deemanii gooftaa Yesuus Kiristoos bira hin turre. Gatii kanaatiif gooftaan keenya Yesuus Kiristoos dubartittii biyya Samaariyaa kanaa dhufteen argee bishaan na obaasee ittiin jedhe. Egaa jarri uffannaa isaaniitiinis woof beeku, akkaataa haasaa isaaniitiinis nama eessaa akka ta'an wol beeku jechuudha. Akkuma namni keenya ati nama Harargeeti, ati nama Wallaggaati, ati nama Shawaati sin jedhee addaan si baasa alaa waliin haasoftu jechuudha. Loqooda keetiin jechuudha. Namuma tokko saba tokko taanee sabuma Oromoo iyyuu ta'e immoo loqodaan immoo akkaataa bakka jiraatu sanatti immoo gaafanni haasa'u nama gara kanaati nama gara sanaati immoo jedhanii loqodaan immoo adda addaa ilaaluun inuma jiraata jechuudha. Akkasuma jarri Yerusaalem keessa jiranii naannoo Galiilaa naannoo Samaariyaa jiranii garuu immoo aksantii isaaniitiinis jireenya isaaniitiinis seera eeguudhaaf anatu caala sanaanis adda adda wal baasuu gatii turanii fi gooftaan keenya Yesuus Kiristoos mee dubartii nana bishaan na obaasee ittiin jedhe. Bishaan na obaasee ittiin jennaa ati jettee nama Yihudaadha an nama Samaariyaadha akkamitti ati nama Yihudaa taatee utuu jirtu nama Samaariyaa irraa bishaan na obaasettee kadhattaa ittiin jettee. Iseen rakkina safooniin maatiin ishee keessa jiran sana ilaalti. Isa gargar wal qoodanuu sana ilaalti. Isa maatiirraa dhaalachaa dhufte sana ilaalti. Inni ishee fuulduree jiru garuu isa seenaa kana jijjiiruu danda'udha. Kanaafuu ijoollee utuu qabdanii kutaa isaanii geessitanii gaariidha dara. Kanaafuu isee keessa kan jiru isa jarri beekan sanaadha jechuudha. Iseen uummata ishee keessatti beektu Samaariyaaniif jarri Yihudaa walitti dhufan isa jedhan sana beekti. Namoonni naannoo sanaas isuma kana beeku. Isa fuuldura isaanii jiru haasa'u jechuudha. Gooftaan keenya Yesuus immoo isa kana jijjiiruudhaaf dhufe. Isa namni booksii isaa keessa galee yaaduu kana garee isaa keessa galee yaaduu sana sirreessuudhaaf dhufe. Isa sirriin taane sana sirreessuudhaaf dhufe. Kanaafuu ati nama Yihudaa taatee nama Samaariyaa kan ta'anarraa akkamitti bishaan kana na kadhattaa jettee gaafatti deebistu gooftaan keenya Yesuus Kiristoos kenna Waaqayyoo kan ta'e bishaan dhugaatii kana kan na obaasisiin jedhu eenyu akka ta'e utuu beektee turte atiyyuu bishaan bara baraa isa kadhattaa turte jedheetu deebisiif. Dubartittiin eeguu kana ajaa'ibsiifatte gaafa laaltu harka duwwaa jira. Waan bishaatti budduqsanuu qabeen jiru, waa tokko qodaa qabeen jiru, bishaanichi immoo gadi fagoodha ilaalteetu namicha nana. Bishaan waan ittiin budduqsitee ittiin na obaastu waa tokko ofirraa hin qabdu. Boolli kun immoo keessumattuu gadi fagoodha waan ittiin budduqsan barbaada. Ati kana hunda qabdee hin jirtu ofii akkamumatti bishaan jireenyaa anaa kennuu dandeessaa jetteen. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos yagguu kana addaan baaseef ati itti fufteetu seen abbaa keenya Yaaqoobiin caaltaa innoo bishaan kana nuu kenne ofii isaatii irraa dhuge ijoolleen isaa irraa dhugani beeledoonni isaas immoo bishaanuma kanarraa dhugani ati ofii Yaaqoobiin caalteetu bishaan nuu kennuudhaaf dandeessaa bishaan deddeebinee budduqsuu yookaan waraabuu rakkachuun nurra hin jiraanne ittiin jedhee ittiin jettee deebisteef gooftaan keenya Yesuus Kiristoos bishaan kennu bishaan akka Yaaqoobii miti jedheen. Isatti deddeebitee yeroodhaan waraabduu kanaa miti. Innan sii kennu bishaan bara baraatiin dheebuu sirraa balleessuudhaattiin jedhe Waaqayyoo galanni isaaf haa ta'u. Bishaan bara baraan dheebuu nurraa balleessu kana nu haa hubaasu. Lapheen keenya ayyaanni keenya isa dhudhu
lapheen keenya ayyaanni keenya bishaan bara bara kana wajjin ala walitti dhuftee jettu dheebuu malee addaan citummaa kan hin qabaanne dheebuu baanee jiraannaa jechuudha. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Bishaan isa kaan inni boombaa keessaan gadi yaa'u inni dhaqnee lagaa waraabbannu yeroodhaaf dhugneetu deebinee immoo dheebunna. Inni kun immoo bishaan bara baraa kan ta'uudha jechuudha. Gatii kanaatiif Yaaqoob wajjin salasee walitti qabdee fiddu inni abbaa keenya jedhanii Yaaqoobin ala maqaa isaa faarfatanu Yaaqoobin dursees kan ture Waaqa Abrahaam, Yisaaq, Yaaqoob jedhameetu kan waamamu malee abbaa keenya Yaaqoob jedhamee daangeffamee achirratti kan hafu miti. Seenaa isa kanas walitti jijjiiree seenaa seen beektu sanaanis walitti qabee waa'ee bishaan dhugaatii kana isee gaafate. Dubartittiin kun isaluma sana yaa Waaqa koo yaa Gooftaa koo mee akkan hin dheebonne akkan qodaa bishaanii kanas baadhee yeroo yeroodhaan asitti deebinee akkanasitti dheebodhee yeroo yeroodhaan bishaan qodaa bishaanii kana baadhee hin dhufne mee bishaan jireenyaa isa jette sana na obaasii ittiin jette. Amma gaa kun harka kennatte jechuudha. Fedhii iseetiin harka kennatte bishaan sana barbaadde. Garuu Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos bishaan kuni dhugaadhaan akka dhugamuu danda'u bishaan dhugaa isa dheebuu namaa kutu isa dheebuu namaa baasu akka ta'e itti agarsiisuudhaaf jedhi kaakobaan dhudhu bishaan kana ittiin jedheetu dhaqiitii abbaa manaa kee waamii kottuu ittiin jedhe. Achi booda anoo abbaa manaa hin qabu ittiin jette. Kana jechuu keetti laamma dhugaa softee jedheen abbaa manaa shantu si wajjin ture. Egaa seenaan dubartittii sanaa dhoksitee lapheesee keessatti qabattee jira. Abbaan manaa see yeroo yeroodhaan jalaa du'a. Abbaa manaa tokko fuuteetu jalaa du'e, ammas lammata fuute jalaa du'e, sadaffaa fuute jalaa du'e, afuraffaa fuute jalaa du'e. Amma shanaffaa wajjin jirti. Abbaa manaa kooti immoo jette yoo himatte jalaa du'uudhaaf jira hin sodaatte. Kanaafuu abbaa manaa hin qabu ittiin jette laamma dhugaa jette jedheen. Afur qabdaa turte jarri jalaas jalaa du'anii nammas wajjin jiru abbaa manaa kee miti ittiin jedhee itti hime. Kana booddee rifatte seen waa'ee bishaanichaa dhiisteetu seenaa dhokataa laphee koo keessa jiru piraayiveetii koo isa jedhanu biyya kanatti jechuudha. That's my private jedhu miti namatti himamuu namni hin tuqu. Inni kun dooktaras yoo ta'e professionaalii yoo ta'e duwwaa abbaan sun fedhii yoo qabaate duwwaa abbaa sanatti hima nama sanatti hima malee laphee isaa keessatti awwaallatee jiraata. Waaqa duwwaatu isa beekaa laphee isaa keessa isa jiru sana isanni namatti hin himne kan itti hime argite jechuudha. Inni ajaa'ibsiifatte. Ragaa waan laphee koo keessa jiru kan natti hime ragaa kan ta'e dhugaasa dhokatee jiru kan saaxile waan raajii kana kan natti hime inni dhugaadha jetteetu qodaa bishaan ittiin waraabdu sanallee achitti dhiisteetu kottaa jettee gara magaalaatti hidhattee waan laphee koo keessa taa'ee dhokatee eenyuttuu kan hin himne kan bare laphee keessan keessa waan dhoksitanii keessan baruu kan danda'u kan dhugaatii bara baraa isinii kennuu danda'u dheebuurraa addaan kutuu kan isin danda'u Gooftaan dhufee jira kottaa gara isaa jetteetu magaalatti hidhattee ummata naannoo see sana hundumaa gara Gooftaa Yesuus Kiristoositti waamtee jedha. Waaqaaf galanni haa ta'u. Maatiiwwan Waaqayyoo egaa dubartittii kana karaa baay'eedhaan kaasnee ilaaluu dandeenya. Tokkoffaa cabinatu lapheesee keessa ture. Rakkinatu jireenya ishee keessa ture. Gaa'ila ishee bultii ishee keessatti akka isheen barbaadde nama barbaadde wajjin akka isheen jiraattu waan ishee dangeesse tokkotu ture. Hawaasa keenya immoo haala argitanu tokko fuutanii yookaan namni tokko fuudhee yookaan karaa sababa adda addaatiin nama sana wajjin jiraachuu dadhabee yoo addaan bahee immoo kan biraa fuudhe ulfinni isaa salphatee maqaan isaa ka'ee bu'ee maal jedhameetu hawaasni illee bakka inni isaa kennu bakka muraasa ta'a jechuudha.
Dubartiin kun hawaasattuu makamtee jiraachuu hin dandeenye. Maal dubartii kana dhiirruun baay'atuu fi kunoo abalutti heerumtee jalaa du'e, kunoo abalutti seerumtee inni soo jalaa du'e. Maal dubartiin kun waa qabdi malee garuu kun nagaadhaa jedheetu namni maqaasee kaasa. Cabina qabdi of keessatti jara keenya. Namni akkamitti maqaa keessan kaasa? Hawaasa keessatti akkamitti maqaa keessan kaasu? Kan isin hawaasni hin beekne, namni kan beeku duwwaasa, namni kan beeku waan muraasa. Waanuma muraasa sanaaniyyuu mataa keessan isin raasa namni. Isin garuu isa caalaa beektu waa'ee keessanii, dadhabina keessan, lafa Waaqayyo irrina keessan itti isin guute, lafa cabina keessan Waaqayyo isinii fayyise isintu beeka. Waan meeqa kan nama tokkotti illee haasa'uu hin dandeenye, ofuma keessanillee al tokko jechaan baastanii haasa'uu kan hin dandeenye, sammuu laphee keessan keessa deddeebi'u waan Waaqayyo keessa isin dabarse. Jaallattanii isa ta'u utuu hin jaallatin, fedhii keessanii isa ta'u dirqisiifamtanii waan hojjettan waan baay'ee sana keessa Waaqayyo nu dabarseetu asiin nu ga'e. Galanni isaaf haa ta'u. Waan baay'ee keessa arrabsoo meeqa, salphina keessa meeqa keessa Waaqayyo dabarsee asiin nu ga'e akka dubartittii kana. Dubartittiin kun waan ajaa'ibaati. Nama kana gaafa argitu akkuma namoota kaanii seeteen jechuma isaa sanarraa kaatee nama Ayuudaa ta'uusaa sana hubatte malee isaa wajjin jara Ayuudaa wajjin walitti dhuftee jara Ayuud kanaa wajjin walitti dhuftee gosa kanaa wajjin waan hojjetanu namoonni Samaariyaa hin qabanu. Gooftaan Yesuus Kiristoos garuu iseen Samaariyaadha jedhee iseen dhiisne. Hundaaf kan dhufe akka ta'e agarsiisuudhaaf. Jara abdii hin qabaanneef abdii toruudhaaf. Jara tuffatamanii kabaja toruudhaaf. Jara gataman barbaadee fiduudhaaf gooftaan keenya Yesuus Kiristoos kan inni dhufe. Isa firaan qabneef fira ta'uudhaaf, isa abbaan qabneef abbaa ta'uudhaaf, isa gaddi keessa lapheensaa guutamee jiru gaddarraa fageessuudhaaf Yesuus Kiristoos ilmi Waaqayyoo gara kana dhufe. Gadda keenya balleessuudhaaf. Dadhabina keenya jabeenya nuu kennuudhaaf akka namaa ta'ee dadhabe nuu jedhee Qaraaniyooo irratti. Fannoo keenya baateetu nuu dadhabe. Fannoon sun kan itti fannifamnu akka cubbuu keenyaatti kan balleesse kan irratti fannifamu ture. Inni garuu balleessaa tokkoyyuu malee fannoo isa nuyi balleessinee irratti fannifamuuf turre nuu baatee utuu kufuu utuu ka'uu gara Qaraaniyoo dhaqee Qaraaniyoo sana irratti akka nama cubbuu qabuu nuu fannifame. Egaa na barbaaddu eega taatanii jedheen jarrisa qabanii hidhuudhaaf dhufanii Geetesemaanii bakka jedhamu bakka biqiltoonni baay'atan sanatti yemmuu kadhatu halkan sana ala dhufanu isa qabuudhaaf ala dhufanu eenyuun barbaaddu jennaan Yesuusin barbaannannaan anaa jennaan isa gaafa qabanii jarammoo gadhiisaa jedheen nu gadhiisisuudhaaf buka boota isaa gadhiisisuudhaaf kan saa kan ta'an bilisa akka ba'anuuf jedheetu inni hunda qabee murtiidhaan murtii bara baraatti murteessuu danda'u harki isaaf miilli isaa hidhame. Kanaaf dubartii Samaariyaa kana tuffatee bira darbuu hin dandeenye. Eenyuun keenya iyyuu gooftaan keenya Yesuus Kiristoos nun tuffatu. Eenyuun keenya iyyuu isa fuulduratti ulfina nuu kennee jira galanni isaaf haa ta'u. Eenyu keenya iyyuu qolee keenya gadi qabnee nama keessaa umni keenya cabee boo'ichaaf gadadoo keessa akka jiraannu Yesuus Kiristoos hin barbaadu galanni isaaf haa ta'u. Kanaaf dubartiin Samaariyaa kun waan lapheesee cabinasee hanqina lapheesee keessa jiru arrabsoo hawaasa keessaan itti dhufu sana hundumaa kanarraa fageessu gaafa argitu waan qabdu hundumaa achitti dhiisteetu isa duukaa buute maatii waan Waaqayyo. Kottaati kunoo cabina koo kan naa fayyise madaa koo kan naa fayyise kunoo as jira isa dhoksee kaawwadhe waan nan ofitti iyyuu himuu hin dandeenye kan natti mi as jira kottaa jireenya bara baraa bishaan isa dheebuu sin baasu kan bara baraa sinii kennaati kottaa jetteetu namoota walitti qabdee namoota waamte maatii waan Waaqayyoo. Nama jaa'ibdii dubartittii kun lallabduu taate. Waan qabdan waan gaarii ta'e waan Waaqayyo masinii godhe kana hiriyoota keessanitti maa jirtanii mana qulqullummaa kana keessa ala baanee deemnu kottaa jennee namatti maa jirra kottaa dhugaatii bara baraa kan ta'e sagalee Waaqayyoo waliin dhugnu jennee waamnamoo
bakka boolla bishaan Yaaqoob kana biratti namoonni baay'een wal didaniinu anatu waraabbata anatu dura dhufe faa jedhanii namni baay'een dhiiga ofii faa dhangalaasanii achi biratti. Inni kun garuu bishaan dhugaatii bara baraa kun tolaan gatii utuutti hin baasin kan dheebote hundumtuu adufu dhufees eebuu abawuu jedhee mul'ata Yohaannis boqonnaa 22 lakkoofsa 17 irratti kottaa dhugaa jedhe isarra ijoolleen toora qabatanii dhuganii jireenya bara baraa nyaata bara baraa isa tolaan argamu gatiin itti hin baane isa kana nyaachuudhaaf isa kana dhuguudhaaf immoo hundumti keenya qophaa'uu of qulqulleessanii amma danda'ametti mana koosa xuraa'aa kana keessa galuu hin dandeessu yaa gooftaa koo ati qulqulluudha. Garuu amman beekutti isan beekus isan hin beeknes cubbuun hojjedhu hunda kanarraa fageessitu si'ii jennee lubatti of agarsiisnee seera gaabbuu sana keessa darbinee fooniif dhiiga gooftaa fudhannee jireenya bara baraa sana argannee dhaallee akka jiraannuuf qopheessuun nu barbaachisa jechuudha. Yeroo baay'ee an jireenya jedhe Yesuus Kiristoos kottaa an jireenya nyaadhaa dhugaa jedhee kaffaltii tokko malee nuu kennee jira bishaan jireenyaati. An kan jedhe Yesuus Kiristoos bishaan utuun dhugin ooluu hin dandeessu. Bishaan utuun dhugin buluu hin dandeessu. Akkuma sana Yesuus Kiristoosiin na nyaadhaa dhugaa jedhe. Akka bishaan foon kee barbaachisee yeroodhaan dhugnu qalbiin keessi keessaa lubbuun keessi keessaa dheebochaa jirti. Dhuguu qabna jechuudha. Dhugaatii hafuurawwaa dhuguu qabna jechuudha. Dhugaatii lubbuu dhuguu qabna jechuudha. Maatiiwwan Waaqayyoo seera mana kiristaanaa keessatti ala qiddaaseen qaddasamu namni qiddaasee qaddasiise hundumtuu fooniif dhiiga gooftaa fudhatee deemuu qaba. Seerri bataskaanaa isa kana jedha. Maalin jedhee namni qiddaasee qaddasiise hundumtuu fooniif dhiiga gooftaa fudhatee qurbaana fudhatee galuu qaba. Hin sodaatinaa jechuudha kun. Isiniifi jechuudha nyaati kun. Qiddaaseen kan qaddasamu isiniifi. Waaqayyo yoo ta'e nu qulqulluudha. Waaqummaa isaatiin qulqulluudha. Xurii cubbuun qabu inni qulqulluudha. Maqaan isaa ulfaatu. Kabaja isaa galatoo sirna galatoo ala gaggeessinu qurbaana dhiyaate kana gara dhiigaaf foon gooftaatti jijjiiramee eebbifamee amma kana nyaatumti tsalooti amma kana kadhannaa amma kana galateeffannaa amma kanatti gootanu jira addunyaa kanarra hin jiru. Wanti nyaattan wanti dhuddan amma kana sirna galatoo kan qabu tokkollee hin jiru. Ala qophaa'uu jalqabee amma dhiyaatutti maqaa Waaqayyo irratti waamamaa kan qophaa'ee isinii dhiyaate kana nyaadhaa dhugaa isiniif kenname. Nyaadhaa hodhaa nyaadhaa dhugaa hodhaa fudhadhaa dhugaa. Umuriin ittiin nyaata jireenyaa kana nyaannu dhugaatii jireenyaa kana dhugnu umuriin isaa meeqa laata? Meenatti ma umurii meeqatti ta'uu qaba? Umurii meeqatti dhugaatii jireenyaa kana dhugna? Umurii meeqatti nyaata jireenyaa kana nyaanna? Umuriin murtaa'e jira? Jira? Injiru laa hunda keessaniif kenname jechuudha. Qomoon fudhatin jedhame jira. Jira qomoon adda ba'e. Qomoo kanaaf ta'uu qabaa qomoon kun fudhachuu hin danda'u kan jedhamu jira. Kan Samaariyaati, kan Yuudaati, kan maaloodhaa kan jedhamu jira. Injiru hunda keenyaaf kenname jechuudha. Hunda keenyaaf ijoolleen amma akka kana yaa'anii toora qabatanii ala fudhatanu nu isa foonii argina. Ayyaanni Waaqayyoo hafuurri Waaqayyoo immoo jara golboobee jira. Waaqaaf galanni haa ta'u. Jara eega maaliif jara eegaa yoo jettan nyaata jarri fudhatan sana dhugaatii jarri fudhatan sanatu qulqulluudha. Cubbuun isatti siquu hin danda'u. Ayyaanni hamaan isatti siquu hin danda'u. Ilaala gatii kanaatiif foon keetiif yoo jette na eegii jettu jechuudha. Isa booda of eedeetu sin eegaa jechuudha. Ilaala secure taatanii jirtanii jechuudha.
Maaliif isaa wajjin connect taatanii walitti dhuftanii jirtanii jechuudha. Isaa wajjin walitti dhufnee jirra jechuudha. Isa booda'oo maaliin ta'aa jettanii yaadda'uun hin jiru jechuudha. Isatti of dhiisuudha. Inni isin eeguu danda'a jechuudha. Hin danda'u? Tarii dadhabee rafaa? Yeroo inni rafu jira dadhabee? Waaqayyo isin eeguurraa yeroo inni dadhabee rafu jira keenya. Meenatti maa jira? Hin jiru Waaqayyo hin rafu. Akka namaa miti hin dadhabu. Guyyaan hin dadhabe hin jedhu. Halkan immoo hin rafa hin jedhu. Waaqayyo galanni isaaf haa ta'u. Dadhabbiin isa bira hin jiru. Kanaafuu tiksee keenya maaliif Ameerikaaniin addunyaa kanarraa akkana sodaatamtu yoo jettanii asii gara DCdhaa gara Virgiiniyaa la deemtanu kana peentaaganii kana jira miti achi keessa waan jiru addunyaa bakka kallattii hundumaan yeroo hundumaa waa tokko ta'e yoo jedhan ajaja dabarsuu danda'u humna qabu jechuudha. Humna jarri qaban kanaan Ameerikaan akka kana sodaatamti humna Ameerikaaniin qabu kanaan jechuudha. Ala jireenya keenya immoo eenyuun abdatanii jarri kunii jedhamuu dandeenya ta'a. Waaqayyoon abdannaa. Gooftaa keenya Yesuus Kiristoosin abdanne. Nyaadhaa dhugaa gatiin jedheef isa nyaannee isa dhugnee isaan jiraachuudhaaf murteeffanne. Kanaaf abdiin keenya isa jechuudha. Cubbuun nu mo'achuu hin danda'u jechuudha. Diinni keenya akka nu kufnu barbaada. Nu immoo akka hin kufne jajjabina isatu nuu kenna. Isaa wajjin iji keenya salaala jechuudha. Amma laalaa ijoollee kana kutaa qabu achi dhaqaate achi keessatti baradhaa taphadhaa jennee achitti dhiisne fiiganii gara kana dhufu. Maaliif gara kana dhufu? Maatii tas jira, abbaa tas jira, haadha tas jira. Iji isaanii maatii isaanii malee abbaa fi haadha isaanii malee kan biraan laalu. Ijoolleen akka daa'imman yoo rakkatanis dhufanii himatu. Nu yoo Waaqayyoon abbaa keenya la ta'u nu ijoollee isaati. Isa malee iji keenya tarii waan laalu. Waan hundumaa isatti mannaa. Dhugumaa kun akka ijoollee kanaa kaa'annee dhufnee waa tokko wala ta'u yaa Waaqayyo jennee isatti himna. Moo beekumsa keenyatti hirkannaa tokko tokko fira keenyatti hirkanna qabeenya keenyatti hirkanna aangoo keenyatti hirkannaa laata furmaata rakkoo keenyaa godhachuudhaaf. Gatii kanaatiif dhugaatii barabaraa namni dhugu yeroo hundumaa madda dhugaatii kanaarraa maddeen eebuu isaa ba'ee isaa wajjin jiraataa jechuudha. Ala isaa wajjin jiraannu yeroo hundumaa immoo immoo anna Waaqayyo mo'aa gatii ta'eef galanni isaaf haa ta'u. Inni nu waame isa humna qabu gatii ta'eef humna isaa nutti horaa jechuudha. Humna isaa nuu kenna. Nu tiksa halkanii guyyaa ergamoota isaa naannoo keenya nu bafachiisee nu eega. Naannoo keenya buufatanii nu eegu. Yeroo ammaa kana ija furawwaa keenyaa utuu bannee ilaaluu dandeenye ergamoonni Waaqayyoo nu marsanii naannoo kana eegaa jiru. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Kanaaf jira dhugaatii eebuu barabaraa nama baasu kanarraa dhugaa. Isiniif qophaa'ee nuu qophaa'ee fooniif dhiigni gooftaa qurbaana kana ala fudhannu hunda keenyaa qophaa'e yoon deebi'ee cubbuutti kufee wayii jettanii yaadda'inaa. Akka hin kufne isin eega. Yoo kuftan illee yadiina koo yoon kufe illee nan ka'a jedhaati abdii turadha. Malee utuun fudhatin irraan fagaatinaa. Humna hin qabnu. Humna hafuurawwaa waraana hafuurawwaatu jira. Hafuura adda addaa jira. Hafuura qulqulluu jira. Hafuurri amaan jira. Yeroo hundumaa addaan baasnee ilaalla. Hafuura qulqulluu keessa jiraachuu qabna. Hafuurri amaan waan amaan irratti hojjeta. Qaama keenya irratti hojjeta. Ijoollee keenyatti hojjeta. Maatii keenyatti hojjeta. Bakka hojii keenyaatti bakka adda addaatti hojjechuu danda'a. Nu immoo ijoollee Waaqayyoo ala taanu hafuura qulqulluu kanaan gaayidii taanee kallattiin keenya isaan akka ta'u. Yaa Waaqayyo hojii hafuurawwaa akka nu hojjedhu na gargaarii jenne eega dhiigaaf foon isaa fudhannee booda. Kun maal agarsiisaa? Waaqayyo humna isaatiin akka nu eegu. Karaan keenya, fedhiin keenya kan Waaqayyo karaa jaallate akka nu ta'u nu gargaara jechuudha. Bishaan jireenyaa kun. Bishaan dheebottan ganama dhugdanii guyyaa dhugdanii galgala dhugdu. Sagalee Waaqayyo kunis dhugaatiiniif nyaanni jireenya barabaraa kunis akkanuma nu barbaachisa. Kanaaf yeroo yeroodhaan gaafa qiddaaseen qaddasamullee kottaa nyaadhaa dhugaa tolaan gatiitutti hin baasin kottaa fudhadhaa nyaadhaa dhugaa jireenya barabaraa argadhaa kan jennuuf kanaaf jechuudha. Gatii kanaatiif
seenaa bishaanii yoo kaasne bishaan lafarraa ala Israa'el addaan kutee saaqee Waaqayyo bishaan sana saaqee keessa dabarsee sabni Israa'el bishaan sana saaqame keessaan addaan ba'ee immoo sabni Waaqayyo eega darbee booda saba Waaqayyo kan faana bu'ee jara gidiratti baay'isu sabni Fara'oon immoo dhufee gaafa keessa galu raayyaan isaa akka jiru gaafa dhufee raayyaan waraana isaa keessa galu bishaan sanaan immoo liqimsame bishaanuma tokko keessa tokkoof ce'umsa lubbuu ta'eetu tokko immoo badii lubbuu isaa ta'ee jechuudha ilaala. Kana biraatiin barannoo sanas gaafa ilaallu bishaanuma tokko bishaanuma amma jiru kan bishaanuma kanatu bara sana inni samiirraa gadi roobee inni lafaa wal burqeetu uummata lafarra jiru sana fixee jechuudha. Cubburraan kan ka'e badiirraan kan ka'e gara Waaqayyootti deebi'uurraa dhiisurraan kan ka'e. Kanaan booda waan akkanaa hin godhu jedhe Waaqayyo immoo kakuudhuma haaraa kana keessatti immoo ala Waaqayyo Aab Waldi Manfas Qudus jennee yookaan Abbaa Ilma Hafuura Qulqulluu Father Son the Holy Spirit Trinity Holy Trinity ala jennee isa kanatti amannu doktrinii kanatti ala amannu iccitii utubaa Sillaasee isa jedhamu du'aa ka'umsi jiraachuusaa incarnation isa jennu isatti ala amannu ilmi Waaqayyo Gooftaa Yesuus Kiristoos Waaqa nama ta'ee jennee fudhannee ala amannu kun iccitii baay'eedha utuboota shanan jedhama iccitoota jara kana ala barannee jennu isa kana keessaa iccitiin cuuphamoo isa tokko ala cuubamnu bishaaniin cuubamna jechuudha maqaa Abbaa Ilma Hafuura Qulqulluu jennee ittiin cuubamna jechuudha ala sana ammas inceenaa jechuudha bishaanichaan gara jireenyaatti ceenaa jechuudha gara jireenya bara baraatti ceenaa jechuudha maqaa Abbaa Ilma Hafuura Qulqulluu sana cuubamneetu ammas akkuma Israa'el jarri duraanii bishaan sanarra ce'an amma nuyis immoo gara jireenyaatti ceenaa jechuudha bishaanuma kanaan gatii kana kiristinnaa keessatti illee bishaanni bakka guddaa qaba badiidhaafis alanni ta'ee jira jireenyaafis alanni ta'ee jira jechuudha kakuu ammaa haaraa keessattis immoo iccitiin inni guddaan ijoollee Sillaasee ta'uu keenya isatti amanuu keenya cuuphaa kanaan iyyuu adda baafannaa jechuudha bishaan eebbifamaa bishaanuma isa dhugnu kanaan eebbisnee immoo bishaan sanaan cuubamnee fayyinaa jechuudha inni ammaa jechaa jirru bishaan isa bara baraati isa yaa'ee hin dhumne isa dheebuu nutti hin finneedha jechuudha kanaaf inni immoo sagalee Waaqayyooti inni immoo dhiigaa foon Gooftaa keenya Yesuus Kiristoos kennaa badhaasa fooniif dhiiga isaa isa bara baraan nyaattanii akka hin beelofne akka hin dheebonne taatu isa jedhameedha isa kana gaa ittiin jiraannee sagalee Waaqayyoo kanaanis akka dubartittii kanaa dhannee magaala keessa nama jiraanu kottaa jettee akka waamte nuyis immoo kottaa Fayyisaa addunyaatti inni waan laphee keessanii isinii deebisuu danda'a jennee wabii ragaa kan taanu akka taanu Waaqayyo nu dandeessisu isa kanaan immoo firee 30 firee 60 firee 100 godhannee nama fuulduratti yoo maqaa kootti leeyyoftanii qaanoftanii haasa'uu yoo qaanoftanii anis abbaa koo samii duratti waa'ee keessan haasa'uu nan dhiisaa jedhe kanaafuu akka hin qaanofneef fala sana isin hin beeku akka hin jedhamneef nu isa beekna waan beeknuuf immoo waa'ee isaa dubbanna isinis immoo ba'aatii waa'ee isaa dubbadhaa addunyaa kanatti waan dubbatamu baay'ee jira ala wal argitan waa'ee isaa haasofnu waa'ee namaa kaasnee buusuun jaalala namaa nu jalaa irrisa maqaa namaa bakka bicha hin jirretti kaasuu ta'a isa kana garuu yoo kaasne yeroo hundumaa nu wajjin jira galanni isaaf haa ta'u ani isin wajjin hin jira gati jedheef nu wajjin jira jechuudha maqaa isaa kaasan waliin maqaa isaa kaasnee waa'ee isaa haasofnu waa'ee isaa ala haasofnu akka dubartittii kanaa seenaan keenyatti jijjiirama dadhabbinni keenya gara ciminaatti nu fooyya'a abdiin keenya isa addunyaa kanarraa abdii itti dhabne abdii bara baraa ittiin arganna cimina ittiin arganna kanaafuu jireenya bara baraa akka argannee jiraannu jireenya bishaan jireenyaa kanarraa dhugnee eebuu akka baanu Waaqayyo nu gargaaru nu gargaaree ilma isaa tokkicha nu ergeera an jireenya bara baraati nuun jedheera jireenya bara baraa kanatti dhufnee gara isaatti dhufnee nuyis immoo abdii horannee dhumarratti mootummaa isaa dhaallee akka jiran Waaqayyo nu gargaaru egaa baay'ee iyyuu turee waan kaasuu dandeenyu haa ta'u malee sa'aatiin nu daangessaa laphee keenya irra sabarannee nu oolchee nuuf bulchu. Waaqa nu barsiifatee waaqa nu barsiifatee galanni guddaan haa ta'u
abbaa keenya akka gaariitti nu barsiisaniiru waaqayyoo sagalee jireenyaa sana dhageessisu sagalee jireenyaa sana dhageessisu sagalee jireenyaa sana dhageessisu nutis immoo kan dhageenye kan ittiin bannu tun ta'in kan firee 30 firee 60 firee 100 goonee dhaalti mootummaa isaati galu waaqayyoo nu taasisu sa'aatiin keenya egaa baay'ee deemaa jira kanaaf warri faayinaansii